abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf jedha. Abdii isa kamitti? Abdii isa jiraataa kanatti. Abdii isa badu miti. Abdii isa gadi dhumaa irrachaa adeemu miti. Abdii isa darbu miti. Abdii waan irraa arganii bor immoo farkaa dhaban miti. Abdii isa kamiree? Abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannu haaraa godhee nu dhalachiiseera jedha. Araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoosiin kaasuu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti immoodha. Abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf maal godheera? Haaraa godhee nu dhalachiiseera jedha. Haaraa godhee nu dhalachiiseera jechi jedhu kuni nuti Yesuus Kiristoositti erga dhalannee garaadha keenya keessaa baanee booda erga addunyaa gara addunyaa biyya lafaa kanaatti dhufne booda Yesuus Kiristoosii isa unuuf gara biyya lafaa foon namni dadhabaan kun uffatu uffatee gara biyya lafaa warra cubbamoota warra dadhabootaaf warra gatiin qabne akka biyya lafaatti akka beektotaatti warra gatiin qabneef Yesuus Kiristoos isa dhufe kanatti amanuudhaan maal taaneerra? Nuti haaraa taanee dhalanneerra. Haleluuyaa. Kanaaf nuti uumama haaraadha, nuti dhaloota haaraadha, nuti dhaloota Kiristoos Yesuusitti amanatanii isaa wajjin du'anii du'a keessaa immoo ka'anidha nuti. Maaliif akkamitti? Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos biyyi lafaa isa fannisanii isa ajjeesanii inni garuu du'ee du'a keessaa ka'e. Warri isatti amanatan immoo cubbuu jalaa biyya lafaa jalaa rakkina jalaa maal ta'aniiru? Du'anii Yesuus Kiristoos isa jiraataa kanatti of kennaniiru. Kanaaf iyyuu nuti warri Yesuus Kiristoositti amananne lama jireenya haaraa yookiin immoo hafuura Kiristoos Yesuusii fudhannee lammaffaa dhalanneerra. Warri lammaffaa dhalanne kun immoo maal qabna ree? Abdii qabna. Abdii nuti qabnu immoo eessa? Lafarraa, harka namaarraa, abbaa qabeenyaarraa? Lakki eessa ree? Yesuus Kiristoos isa du'a moo'ee ka'ee arfii du'aa meerre yaa du'aa arfiin kee jedhee arfii du'aa sana cabsee ka'ee gara mirga abbaatti ol ba'ee isa deebi'ee dhufuuf jiru isa dhaqeen iddoo siniif qopheessa. Haleluuyaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Utuun jiru ta'ee sinittiin hima jedhee dhaqee isa iddoo nuuf qopheessuudhaaf ol ba'ee sana sammoo deebi'ee dhufee ufitti nu fudhachuudhaaf jedhu sana biraa maal qabna? Nuti abdii qabna. Kanaaf ati mucaa haaraadha, dhaloota haaraadha, sanyii haaraadhaati. Kanaaf abdii qabda. Abdiin kee immoo sabososu miti, sabbadu miti. Haleluuyaa. Abdii si yellaasisu miti. Abdii jiraataadha. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Warra isatti amanatanii, warra dhufa isaa eeggataniif, warra Yesuus Kiristoosiin amantiidhaan qorumsa dhufu keessatti, rakkina isaan argatu keessatti amantiidhaan Yesuus Kiristoos duukaa bu'anii fi Yesuus Kiristoos hin dhufa. Warri Yesuus Kiristoos isaaniif dhufu immoo isaan rakkina kana keessaa furamuudhaaf jiru. Jireenya bara baraatti darbanii jiraachuudhaaf jiru. Abdii isaan abdachiifame sana darbanii dhaaluudhaaf argachuudhaaf jiru. Kanaaf egaa nuti har'a warra abdicha isa abdachiifame sana keessaa qooda qabaachuu danda'an ta'uudhaan maal gochuu qabna yoo jenne nuti Yesuus Kiristoositti amanuu fi amantii keenya immoo akka warqeen qoramee abiddaan qoramee ilaalamu caalaatti qormaanni jireenya keenya amantii nu harkatti dadhabsiisuu, humna keenya buusuu, gooftaa biraa nu deebisuudhaaf qormaata gara keenya dhufu sana maal gochuu qabna? Yesuus Kiristoos isa jiraataa ta'e, isa haala nama dabarsu, isa rakkina nama moosisu sanatti amanne qormaata sana immoo amantiidhaan darbuu danda'uu qabna. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannuuf maal godheera? Haaraa godhee nu dhalachiiseera. Waan hin banne tokko, waan xuriin hin qabne lama, waan gadi deebi'aa hin adeemne sadi, isa waaqa keessatti isiniif eegame jirutti maal taatu darbitanii akka fudhattan godheera. Haleluuyaa. Makraadiyaas peela hatii kamamayas wahakriiga.
waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waan xurii hin qabne, waan qulqulluu, waan muudaan irratti hin argamne, waan gadi deebi'aa gadi dhumaa gadi irrachaa hin adeemne, waan gadi deebi'aa hin adeemne, waan xuriin hin qabne, isa waaqa keessaa isiniif eegamee jirutti darbitanii akka fudhattan godheera. Maaliin kun beekumsaan hin danda'amu, ogummaa biyya lafaatiin hin danda'amu, barnootaan hin danda'amu, dandeettii sammuun ulaagaaf sadarkaadhaan hin danda'amu. Kun kana argachuun abdii isa jiraataa kana, isa xurii hin qabne, isa gadi deebi'aan adeemne, isa gadi dhumaan adeemne kana argachuun kan inni danda'amu, abdicha isa abdachiifame sana dhaaluun kan danda'amu maal ta'uu qofaanidha? Yesuus Kiristoositti amanuu qofaatiinidha. Egaarra baay'een waldaa kiristaanaa keessa waggaa isaa kan lakkaa, umurii isaa kan dabarsu hedduu jira. Garuu dhugaadhaan Yesuus Kiristoos duukaa murteessee eenyutu bu'aa jira? Kiristoosii kiristaana dhugaaf hafuuraan isa waaqeffatu, kiristaana dhugaadhaan isa duukaa bu'uu barbaada malee. Haleluuyaa! Yesuus ajaa'ibiin barbaadu. Yesuus warra akkasumattiin isa duukaa bu'an hin barbaadu. Yesuus warra faayidaadhaaf duukaa bu'an, warra qabeenya argachuudhaaf, gaa'ila jaarrachuudhaaf duukaa bu'anii gaafa waan barbaadan sana argatan biraa deebi'an barbaada miti. Yesuus Kiristoos duukaa hamma dhumaatti, amanamummaadhaan hamma dhumaatti, rakkina obsuudhaan hamma dhumaatti, wallaansoo isatti dhufu danda'uudhaan hamma dhumaatti, hamma du'aatti, hamma gaafa gara gooftaa deemuutti, yookiin hamma gaafa gooftaan deebi'ee dhufee warra qulqulloota achi ol fudhachuuf jirutti warra dhaabbatanii turanii waaqayyoon eeggatan barbaada Waaqayyo. Kanaaf egaa kiristaanummaan jireenyadha. Kiristoos jireenyaaf nu waame. Isatti waamamne, isa xurii hin qabne, isatti waamamne, isa muudaa hin qabne, jireenya barabaraa, dhaala barabaraa, ulfina barabaraa argachuun kun kan danda'amu immoo ogeessota dandeettiidhaan miti, ogummaa biyya lafaatiin miti. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos warra ogeessota ofiin jedhan ogummaa isaanii lafatti dabaluudhaaf, warra ogeessota hin ta'in, warra beekna ofiin jedhan akka beekumsa biyya lafaatti beekamtii isaaniitiin dhaadatan beekumsa isaanii lafatti dabaluudhaaf wallaalotaaf dhufee, wallaalota fo'atee, wallaalota barsiisee, ofitti qabee, lookoo jaalala isaa isa dhugaatiin ofitti hidhee jireenya barabaraa akka argataniif immoo ana duukaa bu'aa inni jedhe. Har'as dhugaadhaan haleluuyaa warra isa duukaa bu'aniin barbaada Waaqayyo. Akka nuti hamma dhumaatti Kiristoos kana duukaa buunu haala ilaallee, eeyyeeni dandeettii keenyatti hirkannee, humna keenyatti hirkannee waan baay'ee fagoo geenye nutti fakkaatee gooftaa biraa akka namne Waaqayyo anaaf isiniin gargaaru. Baay'ee waanan adeemee ofii koo fagoo ga'etti fakkaatee, waanan qabeenyaan fagaadhe, waanan dandeettiidhaan beekumsaan fagaadhe itti fakkaatee baay'een gooftaa biraa hafee utuu karaa dhaabbatu uf arga. Awwaalamee biyyi lafa seenaan isaa, jireenyi isaa, kaayyoon harkatti du'ee namni baay'een jireenya barabaraa keessaa kan ubbaasu gaafa gooftaatti amanachuu dadhabedha. Gaafa dhugaatti isa duukaa bu'uu dadhabedha. Wanta qabu hundumaa, jireenya isaa hundumaa yoo dursa Waaqayyoon ofirratti moosisedha. Karaa dhugaan jireenyi barabaraa Kiristoos Yesuusin malee akka hin jirre gaafa amanedha. Isa garaa isaatti amane immoo gaafa dhugaa ba'uu danda'edha. Namni gooftaa wajjin hamma dhumaatti dhaabbatee isa duukaa bu'ee jireenyicha argachuu kan danda'u. Maal keessa jirra? Jireenyi keenya haala ilaallee adeemaa jirra moo isa jireenya ta'e kana Kiristoos Yesuusitti amannee biyyi lafaa kun darabaa akka ta'e beeknee, biyyi lafaa kun qormaanni isaaf rakkinni isaa eeyyeen hirruun isaa akka hin guunne, Yesuus Kiristoos garuu isa bara baraan jiraatu ta'uu isaa amannee waan biyya lafaa kana keessaa jireenya keenya, yaadaaf qalbii keenya mootummaa Waaqayyootti hidhannee socho'aa jirra. Waaqayyo anaaf isiniin gargaaru. Haleluuyaa! Hin adeema baay'ee waan adeemuuf hin beeku, hin jiraata baay'ee waan jiraatuuf hin beeku. Adeemsa nuti adeemnu Kiristoosii wajjinidha. Jireenyi nuti jiraannu jireenya Kiristoos keessa jiraatudha. Kiristoos jireenya keenya keessa jira, nuti immoo Kiristoos keessa jirra. Ataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf jedha.
Abdiisa kamitti? Abdiisa jiraataa kanatti, abdiisa badu miti, abdiisa gadi dhumaa irrachaa adeemu miti, abdiisa darbu miti, abdii waan irraa arganii bor immoo farkaa dhaban miti. Abdiisa kamiree? Abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannu haaraa godhee nu dhalachiiseera jedha. Araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa Waaqayyo Abbaan Yesuus Kiristoosiin kaasuu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti immoodha. Abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannuuf maal godheera? Haaraa godhee nu dhalachiiseera jedha. Haaraa godhee nu dhalachiiseera jechi jedhu kuni nuti Yesuus Kiristoositti erga dhalanne garaadha keenya keessaa baane booda erga addunyaa gara addunyaa biyya lafaa kanaatti dhufne booda Yesuus Kiristoosii isa unuuf gara biyya lafaa foon namni dadhabaan kun uffatu uffatee gara biyya lafaa warra cubbamoota warra dadhabootaaf warra gatiin qabne akka biyya lafaatti akka beektotaatti warra gatiin qabneef Yesuus Kiristoos isa dhufe kanatti amanuudhaan maal taaneerra? Nuti haaraa taane dhalanneerra. Haleluuyaa. Kanaaf nuti uumama haaraadha, nuti dhaloota haaraadha, nuti dhaloota Kiristoos Yesuusitti amanatanii isaa wajjin du'anii du'a keessaa immoo ka'anidha nuti. Maaliif akkamitti? Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos biyyi lafaa isa fannisanii isa ajjeesanii inni garuu du'ee du'a keessaa ka'e. Warri isatti amanatan immoo cubbuu jalaa biyya lafaa jalaa rakkina jalaa maal ta'aniiru? Du'anii Yesuus Kiristoos isa jiraataa kanatti of kennaniiru. Kanaafiyyuu nuti warri Yesuus Kiristoositti amananne lama jireenya haaraa yookiin immoo hafuura Kiristoos Yesuusii fudhannee lammaffaa dhalanneerra. Warri lammaffaa dhalanne kun immoo maal qabna ree? Abdii qabna. Abdii nuti qabnu immoo eessa? Lafarraa, harka namaarraa, abbaa qabeenyaarraa? Lakki eessa ree? Yesuus Kiristoos isa du'a moo'ee ka'ee arfii du'aa meerre yaa du'aa arfiin kee jedhee arfii du'aa sana cabsee ka'ee gara mirga abbaatti ol ba'ee isa deebi'ee dhufuuf jiru isa dhaqeen iddoo siniif qopheessa. Haleluuyaa. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira, utuun jiru ta'ee sinitti nima jedhee dhaqee isa iddoo nuuf qopheessuudhaaf ol ba'ee sana sammoo deebi'ee dhufee ufitti nu fudhachuudhaaf jedhu sana biraa maal qabna? Nuti abdii qabna. Kanaaf ati mucaa haaraadha, dhaloota haaraadha, sanyii haaraadhaati. Kanaaf abdii qabda. Abdiin kee immoo saboososu miti, sabbadu miti. Haleluuyaa. Abdii si yellaasisu miti, abdii jiraataadha. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Warra isatti amanatanii, warra dhufa isaa eeggataniif, warra Yesuus Kiristoosiin amantiidhaan qorumsa dhufu keessatti, rakkina isaan argatu keessatti amantiidhaan Yesuus Kiristoos duukaa bu'anii fi Yesuus Kiristoos hin dhufa. Warri Yesuus Kiristoos isaaniif dhufu immoo isaan rakkina kana keessaa furamuudhaaf jiru. Jireenya bara baraatti darbanii jiraachuudhaaf jiru. Abdii isaan abdachiifame sana darbanii dhaaluudhaaf argachuudhaaf jiru. Kanaaf egaa nuti har'a warra abdicha isa abdachiifame sana keessaa qooda qabaachuu danda'an ta'uudhaan maal gochuu qabna yoo jenne nuti Yesuus Kiristoositti amanuu fi amantii keenya immoo akka warqeen qoramee abiddaan qoramee ilaalamu caalaatti qormaanni jireenya keenya amantii nu harkatti dadhabsiisuu, humna keenya buusuu, gooftaa biraa nu deebisuudhaaf qormaata gara keenya dhufu sana maal gochuu qabna? Yesuus Kiristoos isa jiraataa ta'e, isa haala nama dabarsu, isa rakkina nama moosisu sanatti amanne qormaata sana immoo amantiidhaan darbuu danda'uu qabna. Maqaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Abdii isa jiraataa kanatti qabamne akka jiraannuuf maal godheera? Haaraa godhee nu dhalachiiseera. Waan hin banne tokko, waan xuriin hin qabne lama, waan gadi deebi'aa hin adeemne sadii, isa waaqa keessatti isiniif eegame jirutti maal taatu darbitanii akka fudhattan godheera. Haleluuyaa. Makraadiyaas peela hatii kamamayas wahakriiga. Waaqayyoof galanni guddaan ta'u. Waan xurii hin qabne, waan qulqulluu, waan muudaan irratti hin argamne.
waan gadi deebi'aa gadi dhumaa gadi irrachaa hin adeemne, waan gadi deebi'aa hin adeemne, waan xuriin hin qabne isa waaqa keessaa isiniif eegame jirutti darbitanii akka fudhattan godheera. Maaliin kun beekumsaan hin danda'amu, ogummaa biyya lafaatiin hin danda'amu, barnootaan hin danda'amu, dandeettii sammuun ulaagaaf sadarkaadhaan hin danda'amu. Kun kana argachuun abdii isa jiraataa kana isa xuriin qabne, isa gadi deebi'aan adeemne, isa gadi dhumaan adeemne kana argachuun kan inni danda'amu abdicha isa abdachiifame sana dhaaluun kan danda'amu maal ta'uu qofaanidha? Yesuus Kiristoositti amanuu qofaatiinidha. Egaarra baay'een waldaa kiristaanaa keessa waggaa isaa kan lakkaa umurii isaa kan dabarsu hedduu jira. Garuu dhugaadhaan Yesuus Kiristoos duukaa murteessee eenyutu bu'aa jira? Kiristoosii kiristaana dhugaaf hafuuraan isa waaqeffatu, kiristaana dhugaadhaan isa duukaa bu'u barbaada malee. Haleluuyaa! Yesuus ajaabiin barbaadu. Yesuus warra akkasumattiin isa duukaa bu'an hin barbaadu. Yesuus warra faayidaadhaaf duukaa bu'an, warra qabeenya argachuudhaaf, gaa'ila jaarrachuudhaaf duukaa bu'anii gaafa waan barbaadan sana argatan biraa deebi'an barbaada miti. Yesuus Kiristoos duukaa hamma dhumaatti, amanamummaadhaan hamma dhumaatti, rakkina obsuudhaan hamma dhumaatti, wallaansoo isatti dhufu danda'uudhaan hamma dhumaatti, hamma du'aatti, hamma gaafa gara gooftaa deemuutti yookiin hamma gaafa gooftaan deebi'ee dhufee warra qulqulloota achi ol fudhachuuf jirutti warra dhaabbatanii turanii Waaqayyoon eeggatan barbaada Waaqayyo. Kanaaf egaa kiristaanummaan jireenyadha. Kiristoos jireenyaaf nu waame. Isatti waamamne, isa xurii hin qabne, isatti waamamne, isa mudaa hin qabne, jireenya barabaraa, dhaala barabaraa, ulfina barabaraa argachuun kun kan danda'amu immoo ogeessota dandeettiidhaan miti, ogummaa biyya lafaatiin miti. Kanaafiyyuu Yesuus Kiristoos warra ogeessota ofiin jedhan ogummaa isaanii lafatti dabaluudhaaf, warra ogeessota hin ta'in warra beekna ofiin jedhan akka beekumsa biyya lafaatti beekamtii isaaniitiin dhaadatan beekumsa isaanii lafatti dabaluudhaaf wallaalotaaf dhufee wallaalota fo'atee wallaalota barsiisee ofitti qabee lookoo jaalala isaa isa dhugaatiin ofitti hidhee jireenya barabaraa akka argataniif immoo ana duukaa bu'aan ni jedhe. Har'as dhugaadhaan haleluuyaa warra isa duukaa bu'aniin barbaada Waaqayyo. Akka nuti hamma dhumaatti Kiristoos kana duukaa buunu haala ilaallee eeyyeeni dandeettii keenyatti hirkannee, humna keenyatti hirkannee waan baay'ee fagoo geenye nutti fakkaatee gooftaa biraa akka namne Waaqayyo anaaf isiniin gargaaru. Baay'ee waanan adeemee ofii koo fagoo ga'etti fakkaatee, waanan qabeenyaan fagaadhe, waanan dandeettiidhaan beekumsaan fagaadhe itti fakkaatee baay'een gooftaa biraa hafee utuu karaa dhaabbatu uf arga. Awwaalamee biyyi lafa seenaan isaa, jireenyi isaa, kaayyoon harkatti du'ee namni baay'een jireenya barabaraa keessaa kan ubbaasu gaafa gooftaatti amanachuu dadhabedha. Gaafa dhugaatti isa duukaa bu'uu dadhabedha. Wanta qabu hundumaa, jireenya isaa hundumaa yoo dursa Waaqayyoon ofirratti moosisedha. Karaa dhugaan jireenyi barabaraa Kiristoos Yesuusin malee akka hin jirre gaafa amanedha. Isa garaa isaatti amane immoo gaafa dhugaa ba'uu danda'edha. Namni gooftaa wajjin hamma dhumaatti dhaabbatee isa duukaa bu'ee jireenyicha argachuu kan danda'u. Maal keessa jirra? Jireenyi keenya haala ilaallee adeemaa jirra moo isa jireenya ta'e kana Kiristoos Yesuusitti amannee biyyi lafaa kun darabaa akka ta'e beeknee, biyyi lafaa kun qormaanni isaaf rakkinni isaa eeyyeen hirruun isaa akka hin guunne, Yesuus Kiristoos garuu isa bara baraan jiraatu ta'uu isaa amannee waan biyya lafaa kana keessaa jireenya keenya, yaadaaf qalbii keenya mootummaa Waaqayyootti hidhannee socho'aa jirra. Waaqayyo anaaf isiniin gargaaru. Haleluuyaa! Hin adeema baay'ee waan adeemuuf hin beeku, hin jiraata baay'ee waan jiraatuuf hin beeku. Adeemsa nuti adeemnu Kiristoosii wajjinidha. Jireenyi nuti jiraannu jireenya Kiristoos keessa jiraatudha. Kiristoos jireenya keenya keessa jira, nuti immoo Kiristoos keessa jirra. Anatti qabamaa jiraadha akkuma jedhe gooftaan Yesuus. Anaan malee homaa godhachuu hin dandeessani. Anadha mukichi wayinii inni dhugaan. Isin damoota kooti jedhe. Mukti
jirma isaarraa soora barbaachisu argachuu danda'a. Qilleensa kan inni argatu, soora kan inni argatu jirma isaarraatidha. Gaafa jirma isaarraa adda ba'e, dameen muka isaatti adda ba'e, eeyyeen ija gaarii kennuu hin danda'u, daraaraa gaarii kennuu hin danda'u, jiraachuu hin danda'u. Akkuma dameen muka isaarraa yookaan jirma isaarraa adda ba'e jiraachuu hin dandeenye, anarraa isa jireenya kennurraa, anarraa isa ulfinatti isin geessurraa, anarraa isa eeyyeen waan barbaachisaa isiniif gochuu danda'urraa adda baatanii jiraachuu hin dandeessani jedheera Yesuus. Biyya lafaa kana keessa wanti gaarii fakkaate kan namatti mul'atu hedduun jiraachuu danda'a. Gaariin akka Waaqayyoo garuu hin jiru. Kana si gargaara namaan jedhee karaa nama buusee kan karaa ga'ee nama biraa deebi'u baay'een jiraachuu danda'a. Si wajjinan jira jedhee Yesuus Kiristoos garuu ulfinaan ga'ee qara qajeelummaatti erga nama geesse gara ulfinaatti kan nama geessuu danda'u Yesuus Kiristoos malee hin jiru. Galanni Kiristoos Yesuusiif haa ta'u. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaare gara gaariitti isaan ni geessa. Isaan warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Warra duraan dursee waame qajeelota godheera. Warra qajeelota godhe immoo maal godheera? Ulfinaan isaan ga'eera yommuu dubbatu Phaawulos Roomee 8:28 irratti warra waame Waaqayyo maal godhe? Qajeelota godhe. Warra qajeelota godhe immoo ulfinaan isaan ga'e. Karaa hundumaan nu gargaare, qorumsa keessatti nu gargaare, wallaansoo keessatti nu gargaare. Utuu nuti waraansa baanne, waraansa namoota irraa buqqifnu, utuu nuti eeyyeen lolamnu, warra lolaman immoo eeyyee isaaniif immoo karaa jireenyaa kan taanu, karaa milkaa'insaatti agarsiisuudhaaf daandii kan agarsiifnu Waaqayyotu karaa hundumaan nu gargaare. Malee humna keenyaan miti, malee dandeettii keenyaan miti. Warra waame immoo Waaqayyo hin dhiisu, hin buusu, gara qajeelummaatti isaan geessa, ulfinaan immoo isaan ga'a jedhee akkuma dubbatu har'as Waaqayyo manaa baasee nama hin buusu, manaa baasee nama hin yellaasisu. Kanaafiyyuu gara jireenya bara baraatti isa nama geessu, abdii isa abdachiifame sana biraan kan nama ga'u Waaqayyo ta'uusaa amannee gaafa isa duukaa buune, gaafa isa duukaa dhugaadhaan hafuuraan Yesuus Kiristoos duukaa buune, nus immoo ulfinicha bira ga'uudhaaf jirra. Haaleluyyaa! Galanni Waaqayyo isa jiraataaf haa ta'u. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'e ta'uu sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jiraattaniif hin ta'a. Maaltu? Wanti hin banne kun, wanti xurii hin qabne kun, waan gadi deebi'aa hin adeemne kun karaa eenyu isiniif argama? Karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'e ta'uu sanaaf humna Waaqayyootiin eeggattanii jiraattaniif isiniif maal ta'a? Hin ta'a. Haaleluyyaa! Karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf jiru qophaa'e ta'uu sanaaf humna Waaqayyootiin isa isiniif qophaa'e sanaaf wanti xurii hin qabne, wanti gadi deebi'aan adeemne, wanti nama hin yellaasifne kun karaa amantii keessanii fayyina bara booddee mul'achuuf qophaa'e ta'uu sanaaf humna Waaqayyootiin eeggattanii jiraattaniif hin ta'a. Kun kan danda'amu amantii qofaadhaan danda'ama. Maal? Amantiidhaan maaltu danda'ama? Amantiidhaan jireenyicha dhaaluutu danda'ama. Amantiidhaan kakuu sana bira ga'uutu danda'ama. Amantiidhaan abdii sana bira ga'uutu danda'ama. Haaleluyyaa! Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Amma yeroo gabaabduudhaaf qorama garaa garaatiin gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii maal taatu? Hin gammaddu. Amma qormaata yoo ta'e iyyuu, amma wal'aansoodha yoo ta'e iyyuu, amma jireenyi keessan mormii garaa garaa yoo qabaate iyyuu, gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu, isa bara booddee dhufuuf jiru sanatti immoo baay'iftanii maal taatu? Hin gammaddu. Jireenyichatti immoo hin gammaddu. Abdichatti immoo hin gammaddu. Abdii qabdanitti gammadaa. Rakkina obsaa Waaqayyoon kadhachuutti cimaa. Akkuma jedhu Phaawulos
Roome kudha lama irratti yoo dubbifattani waan harkaa qabnuuf waan wallaansoo dhabneef waan lolamuun dhabameef miti. Maalitti gammanna ree nuti abdii isa qabnutti gammanna. Abdichi immoo isa xuriin hin qabne, isa muudaan hin qabne, isa gadi dhumaan adeemne, isa nama hiyyeellaasifamnedha. Isa nama hiyyeellaasifne, isa eeyyeni bara booddeetti jireenya namaaf ta'udha. Galanni Kiristoos Yesuusiif haa ta'u. Amma yeroo gabaabduudhaaf jechuun maal jechuudha? Biyya lafaa kana keessatti nuti umuriin keenya daangaadha. Umuriin namaa waggaa 70 yoo baay'ate waggaa 75. Barri jaarraa nuti keessa jiraannu kun immoo namni yeroo itti waggaa 30tti 20tti dhabamaa jirudha. Kanaaf iyyuu biyya lafaa kanarraa nuti yeroo gabaabduu qabna, umurii murtoofte qabna. Garuu yeroo murtoofte kana keessatti qorumsi biyya lafaa kana keessaa daangaan hin qabu. Wallaansoon biyya lafaa kana keessa jiru daangaan hin qabu. Hamma kana keessatti garuu qoramuun keessan, gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu jedha. Kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo maal taatanii baay'iftanii hin gammaddu. Jireenya achi keessa jiru dhuma hin qabu. Gammachuun achi keessa jiru daangaa hin qabu. Eebba achi keessa jiru, boqonnaan achi keessa jiru, haleluuyaa, daangaa hin qabu. Kanaaf iyyuu biyya lafaa kana keessa umurii xiqqoo jiraattanii jireenyi keessa jiraattan keessatti immoo biyya lafaa keessa turtanii umurii xiqqoo qabdan kana keessatti baay'iftanii gaddisiifamuun keessan, qoramuun keessan waan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii gammaddu. Haleluuyaa. Jireenya isa caalutti darbuudhaaf waan jirtaniif jireenya isa barrisaa hammisaa lakkaa'amee bira ga'uu hin dandeenye sanatti immoo darbitanii eeyyeni gammachicha argachuudhaaf, nagaa san argachuudhaaf waan jirtaniif maal taatu hin gammaddu. Ati yaa isa Kiristoositti amanattee qorumsi utuu sirra jiru, wallaansoon utuu siin qabu, biyyi lafaa rakkinni haallitu wallaansoo siin qabu, Yesuus Kiristoositti kan amanatte isa duukaa murteessitee bu'aa kan jirtu. Gammadi, sababni isaas abdii qabda. Hammisaaf tilmaamni isaa bira ga'amuu kan hin dandeenye gammachuu bara baraatu si eeggata. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu ibiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caala gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuudhaaf jiru sanatti jajamee guddinaa fi ulfina akka argatutti qoramee hin ilaalama. Warqeen inni baduudhaaf jiru gatiin isaa guddaa yoo ta'e iyyuu eeyyeni warqee ta'uun isaa abidda keessa erga bu'ee booddee warqee ta'ee erga ilaalame, erga qorame booddee iyyuu warqeen kun garuu booddeetti baduudhaaf jira. Amantiin keessan kun garuu guyyaa Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuuf jirutti amantiin keessan warqee caalaatti qoramee ilaalamuudhaaf jira. Haleluuyaa. Amantiin keessan inni gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuudhaaf jiru sanatti jajamee jedha. Guddinaa fi ulfina akka argatutti. Eenyu duratti? Kiristoos isa deebi'ee dhufuuf jiru sana duratti maal ta'e? Jajamee, qoramee, ilaalamee. Guddinaa fi ulfina akka argatutti maal ta'a? Qoramee ilaalama jedha. Amantii qabaadhu, akkasumatti bara kee eeyyee waldaa kiristaanaa keessatti lakkaa'atiin amani. Yesuus Kiristoos deebi'ee hin dhufa. Dhufaatiin Yesuus Kiristoos namni beekuu hin danda'u. Guyyaan inni itti deebi'ee dhufu hundumtuu hin seecca'ama. Amantiin nama hundumaa immoo warqii isa gati jabeessa sana caalaayyuu qoramee hin ilaalama. Jajamee ulfina akka argachuu danda'utti amantiin keessan Kiristoos Yesuus duratti hin ilaalama. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo ta'e iyyuu isa kamiin? Isa deebi'ee dhufuuf jiru sana ija fooniitiin hin argine yoo ta'e iyyuu eenyuun? Yesuus Kiristoosiin. Isa hin jaallattu. Nuti Yesuus Kiristoos fayyisaa kooti, gargaaraa kooti, amanannaa kooti kan jenne yeroo hundumaa gaarummaa isaa kanaaf isa galateeffannu. Yesuus Kiristoos waan ija keenya jafooniitiin argineef, waan harka keenyaan qaqqabneef miti. Maaltiin ree? Amantiidhaan malee. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u.
Amantiidhaan Yesuus Kiristoosin namni Waaqayyoon arguu kan danda'u amantiidhaanidha. Isin isa mul'achuuf jiru sana hin argine yoo ta'e iyyuu isa hin jaallattu. Amma yoo isa arguudhaaf baattan iyyuu isatti hin amanattu. Haleluuyaa. Amantiidhaan maaliin amantiidhaan Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Amma yoo arguudhaaf baattan iyyuu isatti maal taatu hin amanattu. Akkasumas gammachuu akkas jedhamee hin dubbatamnee fi gammachuu ulfina guddaa qabuun hin gammaddu. Maaliif Yesuus Kiristoos isa fayyina lubbuu keenyaa ta'e kan argachuutti hin gammaddu. Fayyina lubbuu keessanii isa amantii keessan bira ga'uudhaaf akeekkachaa jiru argachuuttis maal taatu hin gammaddu. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sana raajii dubbatan. Haleluuyaa. Bara kakuu moofaa keessatti raajonni waa'ee dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoos, waa'ee itti mul'achuu gooftaa Yesuus Kiristoos dubbachaa turani. Raajonni keenya dubbachaa turani. Innis immoo hin raawwatame. Yesuus Kiristoos hin dhalate. Innis immoo fayyisaa ilmaan namoota hundumaa hin ta'e. Deebi'ee immoo gara mirga abbaatti ol ba'e. Ammas immoo deebi'ee dhufuudhaaf akka jiru dubbatameera. Yesuus Kiristoos ammas deebi'ee hin dhufa. Kan amane isa garaa isaatti amane immoo dhufaatiin gooftaa Yesuus Kiristoos haleluuyaa kan hin oolle kan amane isa amane immoo kan dhugaa ba'e immoo maal ta'a har'as jireenyicha hin argata. Kanaaf egaa nuti Yesuus Kiristoositti yoo amanne jireenyicha argachuudhaaf jirra. Maqaan Waaqayyoo gooftaa bara baraan eebbifamu. Haleluuyaa. Kiristaana sirriidha kan isa jechisiisu Kiristoositti yoo amane isa amane duukaa immoo yoo bu'edha. Duuka buutuu dhugaa akka ta'uu dandeenyutti jireenya keenya Kiristoosiif adda baafnee isaaf adda baanee jiraachuudha. Galanni Waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Haleluuyaa Yesuus. Amma dhumaatti ati amanamaa ta'ii, amanamaa ta'ii, amanamaa ta'ii. Kiyyoo foon keetii gatii addaan naa ba'ii, addaan naa ba'ii, addaan naa ba'ii. Ani immoo gonfolfina si fideen dhufaa, yommus wajjin darbina yaaddoon kee nafaa, yaaddoon kee nafaa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Jireenya ofii Kiristoosiif adda baasu wanta Waaqayyootti hin tolle isa Waaqayyoon hin gammachiifne immoo ofirraa fageessuu irraas fagaachuudha. Qorumsa nutti dhufu wal'aansoo biyya lafaa kana immoo amantiidhaan moo'uudha. Jireenya gartokkee amantii gartokkee hin barbaadu Waaqayyo jireenya keenya guutuu isatti kennine dhugaadhaan akka isa duukaa buunee jireenyicha argannu hin barbaada Waaqayyo. Waaqayyo anaaf isiniin gargaaru. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyo sinaa eebbisu. Haleluuyaa Yesuus. Jireenya koo meelatee naa fayyistee naarraa qabda beenyaa. Ilaalcha koos geeddartee na barsiistee naamusaa jireenyaa. Isaanitti abdii kutee na barsiistee dukkana gurraacha. Kanaaf cuunfee naqee ilillee galataa koosiif gumacha. Galanni guddaan siif haa ta'u. Bara baraan eebbifame. Gaarummaa kee, tola kee, araara kee isa guddaa sanaaf. Yaa Waaqayyo jireenya keenya sammuuf hafuura keenya nagaatti eddee warra jiraatanis galateeffatan immoo nu taasifteetta. Maqaan kee haa ulfaatu. Waaqaaf lafarratti eebbifame. Ayyaana kee araara keetiin nu gaggeessi. Maqaa gooftaa Yesuusiin yaa Waaqayyo hamma dhumaatti amantiidhaan cimne akkasii duukaa buunu ayyaana nuuf baay'isi. Nama baay'ee gooftaa Yesuus Kiristoos yaadni isaa yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos fedhiinsaa si biraa hambisee waan godhaaf akkatti jireenyaa wallaashiseera. Nuti immoo gooftaa si duukaa bu'uuf murteeffanneerra. Murteessinee akka si duukaa buunuuf immoo ayyaana ittiin nu si duukaa bu'uu dandeenyu ati nuuf laadhu. Kana hundumaa hin goota mootii nagaa si haa galatu. Kana waan gootuuf eebbifame maqaa ilma kee Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo guddaa godhee hunduma keessan haa eebbisuu galatoomaa.